Kabajamtoota hordoftoota maatii yuutuubii keenyaa martinuu akkam jirtu? Nagaan, jaalallii fi tokkummaan bakka jirtan hundatti isiniif haa ta'u. Tolee, baga nagaan gara yuutuubii keenyaa yuutuubii Hundee Qaroominaa kan jedhutti nagaan dhuftanii isiniin jecha. Egaa yuutuubiin keenyaa barnoota koorsiiwwan gosa barnootaa garaagaraa irratti kan xiyyeeffatee fi barsiisuudhaaf qophaa'ee gara keessanitti kan dhufaa jiruu fi kan dhufedha jechuudha. Isaanis koorsiiwwan barnootaa garaagaraa kan argattan barnoota afaan Oromoo bu'uura yookaan qubee irraa eegalee haga dubbisaa yookaas keeyyataatti kan barattanii fi kan waliin barannudha. Akkasuma barnoota garaagaraa barumsa Ingiliffaa afaan Ingiliffaa jechuudha. Seerlugaa fi akkasuma giraamerii garaagaraa irratti kan hundaa'ee fi barnoota baayoloojii kutaa 9 hanga 12 afaan keenyaadhaanii afaan Oromoodhaan jechuudha. Kan waliin barannudha jechuudha. Egaa tolee gaariidha. Guyyaa har'aa barnoota afaan Oromoo qubee irraa kan eegalludha. Asumaan maatiin yuutuubii kanaa yuutuubii keenyaa sabiskiraayib akkasuma sheer koomentii gochuudhaan laayikiis gochuudhaan yaadota qabdan gamanumaan sheer akka nu gootan kabajaan isin gaafanna. Tolee guyyaa har'aa kan waliin barannu qubee afaan Oromoo kan jedhu qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa kan jedhu kan of jalaa qabudha. Qubeewwan afaan Oromoo jechuudha. Egaa qubeen afaan Oromoo baay'inni isaanii akkuma beektanii qubeewwan 26dha akka waliigalaatti jechuudha. Qubeewwan 26 kana keessaa qubee dubbachiistuu 5 fi qubeewwan dubbifamaa 21dha. Waliigalatti qubee 26 jechuudha. Akkasuma qubeewwan dachaa kan jedhaman illee qubeewwan garaagaraa lama waliin taa'uudhaanii qubee dachaa kan jedhaman qubeewwan 7 kophaatti kan jiranis jiru. Isaan kana dabalatee waliigalaadhaanii qubeewwan afaan Oromoo 33dha jechuudha baay'inaadhaanii. Egaan akka waliigalaatti qubeewwan 26dha. Qubeewwan 26 kan ammoo qubee gurguddaa fi qubee xixiqqaa jennee bakkeewwan gurguddaa lamatti qoonnee kan waliin ilaalludha. Egaa jalqabatti akkuma asirraa argaa jirtan kana qubee gurguddaa kan jedhu guyyaa har'aa kan waliin barannudha. Barnoota keenya guyyaa har'aati jechuudha. Egaa asirratti akkuma mul'atu qubeewwan barreeffamanii jiran maqaa isaaniidhaa fi sagalee isaanii kan waliin dubbisnudha. Tokko tokkoon isiniif dubbisa. A, ba, ca, da, fa, ga, ha, i, ja, ka, la, ma, na, o, pa, qa, ra, sa, ta, o, va, wa,
xaa, xaa, yaa, yaa, zaa, za. Tolee, qubeewwan gurguddaa warri jedhaman isaan kana jechuudha. Egaa warri kun maqaa isaaniidhaa fi bifa isaaniidha. Asirraa kan hubannu maqaan isaanii akkaataa amma dubbisaa turreen waliin dubbisne jechuudha. Akkasuma bifa isaaniillee asirraati waliin hubachaa deemnaa jechuudha. Bifi isaanii akkamitti akka barreeffaman, maqaan isaanii akkamitti akka dubbatan asirraati waliin kan hubannedha jechuudha dubbisa keenyarraati. Egaa tolee barumsi keenya kan guyyaa har'aadhaa fi akka paartii waaniitti yookaan kutaa tokkoffaatti kan waliin qabannee dhiyaanne kana fakkaata. Kutaa lammataatti qubeewwan xixiqqaa kan jedhaman warruma kana maqaan isaanii akkaatuma ammaan kan dubbifaman ta'ee garuu bifti isaanii kaan isaanii kan kanarraa kan garaagarta ta'an warra gurguddaa kana wajjin bifti isaanii kan garaagar ta'ee fi akkasuma baay'een isaanii immoo bifti isaanii tokko ta'ee garuu haalli guddinaa fi xiqqeenya isaaniidha kan garaagar ta'e bifti isaanii xixiqqaatee kan barreeffamu jechuudha. Kan waliin ilaallu taana kutaa lammataatti jechuudha. Egaan hordoftootaa fi kabajamtoota maatii yuutuubii keenyaa sabiskiraayib gochuu akka hin daganne akkasuma sheer oliif gochuu akkasuma laayik gochuu yaada qabdan immoo koomentii gochuudhaan yaadota keessan asirratti kan nuuf sheer gootan taatu jechuudha. Akkasuma namoonni onlaayiniidhaan barachuus kan barbaaddanii biyyoota alaas kan jirtan keessas kan jirtan jechuudha. Iddoo garaagaraa bakka jirtan teessanii barachuu ni dandeessu. Nullee isin barsiisuudhaa fi qophaa'uudha jechuudha. Bilbilli keenya asirratti kan barraa'ee jirudha. Kallattiidhumaan nuuf bilbiltanii nu qunnamtanii barachuu ni dandeessu. Nullee isin barsiisuudhaaf qophaa'uudha waan ta'eef jennee asumaan gamanumaan isin yaadachiifna. Haga kutaa lammataatti turtii gaarii nagaadhaan.